ልዩ ልዩ ደስ የሚል ቀን ነው ልዩ 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 ደስ የሚል ቀን ነው ልዩ Baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii Ifati ulfata jireenya taatama Ifati ulfata jireenya taatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Baga gammadani Fira fiyoolani Baga gammadani Namni keessa ola Baga gammadani Baga gammadani Baga gammadani Beektota hayyuu Baga gammadani Akkuma faakaakayyuu Baga gammadani Eebbifamoon martuu Baga gammadani Baga gammadani Hawwii bareedera ijaan agartanii mee gammadaa sirba gammachuun keessanii gammachuun keessanii Eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'ati keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii Ifati ulfata jireenya taatama Ifati ulfata jireenya taatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Baga gammadani Fira fiyoolani Baga gammadani Namni keessa ola Baga gammadani Dess የሚል ቀን ነው ልዩ 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 ደስ የሚል ቀን ነው ልዩ
ድጋፍ በወላጅም እሰይ ለዚህ በቃ የምዬልጅ በጥናት ጎዳና በምርምር ስትለፋ ቆይታ ብዙ ስትል በትምህርቱ መንገድ ተጉዛ ተገኘች አገር ልጅ ውጤት ይዛ እንኳን ደስ ያላችሁ 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 ከትምህርት ፈተናው ከካምፓሱ ትግል በእውቀቱ ማዕድ በሕይወቱ አክሊል ያሳለፋችሁት ጊዜ የድካማችሁ ፍሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ ከትምህርት ፈተናው ከካምፓሱ ትግል በእውቀቱ ማዕድ በሕይወቱ አክሊል ያሳለፋችሁት ጊዜ የድካማችሁ ፍሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ ይኸው ብሩህ ሆኗል ፍጹም ፈክቶ ዛሬ mee waaqayyo hunduma nagaa bara baraa isaaniif haa kennu hunduma isaaniitiif nagaa bara baraa isaaniif haa kennu warra eebbifamtan kan immoo guyyaarraa kaatanii illee kaatanii biddeen isin hin nagaan immoo isin duukaa haa ta'u of qaltii bara baraa isiniif haa kennu Eebulaasii digdamii jaatuudhaan tokkoffaa baay'inaa adattamaan gara wata. Hamilee. Muummee Paapalik Elzii Lukaas Echo qondaala fayyaarraati. Sadaffaa Sultaan Jamaal Muhammad Afur Kanaa Sultaan Jamaal Muhammad. Hojiiwwan yuunivarsiitiin keenya hojjetu keessaa isaan ijoon adeemsa baruu barsiisuu, hojii qo'annoo fi qorannoo, hojii kenniisa tajaajila hawaasaa fi ce'umsa teknooloojiiti. Hojii adeemsa baruu barsiisuu keenya bara 2016 kana keessatti muummee adda addaa irratti idilee ekstenshinii fi fagoon sadarkaa digirii lammaffaa digirii jalqabaa akkasumas barnoota 912 fagoon simatee leenjii kennaatii jira. Kana malees bara kana keessatti hojii keenya xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan qulqullina bootaa lafa akka qabatu taasisuuf barattoota keenya simannaa irraa jalqabee hanga eebba isaaniitti adeemsa sirna baruu barsiisuu keessa darbanii sirna to'annoo hordoffii wal qabatee hojiitti fufiinsa qabu hojjetamaatii tureera. Haaluma kanaan adeemsa kana keessatti darbuun barnoota isaanii xumuranii eebbaaf guyyaa irraa kan dhiyaatan muummee biizinasii fi sooshalii hawaasaa jalatti digirii lammaffaan Business Administration and Development Economics akkasumas digirii jalqabaan Accounting and Finance Economics Management fi Business Management muummee saayinsii fi teknoolojii jalatti digirii jalqabaan Clinical Nursing Health Officer Computer Science fi Management Information System yeroo ta'u bara kana keessa marsaa 16ffaa barnoota isaanii xumuranii guyyaa irraa eebbaaf kan dhiyaatan dhiira 3541 dubara 389 waliigala 6630 eebbaaf dhiyaataniiru. Yuunivarsiitiin keenya kanarraa dabalatee hanga ammaatti marsaa 16ffaa barattoota 60,000 ol leenjisee bobbaaseetii jira. Beekumsi keessan kun kan ittiin ofii keessan maatii keessan biyya keessan hiyyummaa fi duddubattaafummaa keessaa itti baaftanidha. Barnooti keessan isa jalqabaa malee xumuraa miti. Kana booddees bakka itti bobbaatan hundaatti barachuuf karoorfachaa rakkoo karaa kam isin mudatu beekumsaa fi obsaan
beekumsaaf obsaan ce'uudhaan ogummaa keessan carraa argattanitti fayyadamuun hojii hummachuun haqummaa fi amanamummaan imaanaa maatii fi lammii keessanii utuu hin dagatiin rakkoo walxaxaa fi jibbaachisaa biyya keenyaa hiikuuf hojmaata badaa fi ofittummaa balaaleffachaa misooma guddina biyya keessatti ga'ee keessan akka baatan jecha carraa gaariif milkaa'ina isiniif hawwaa. Humni barate biyya jijjiira, humni barate saba jijjiira, humni barate ummata isaa saba isaa jijjiira. Ummati keenya utuun baratiin isin barsiise abdii guddaa isinirraa qaba. Rakkoo hedduu qaba ummanni keenya, ummanni Oromoo. Kanaaf rakkoo isaa kan hiiku isiniin utuu fi isaan baratiin waan isin barsiifateef imaanaa guddaa isinirraa qaba. Kanaaf dinagdeen biyya kanaa kan jijjiiramu isin humna barateeni. Hawaasummaan rakkoon hawaasummaa biyya kanaa kan inni jijjiiramu isin warra barateeni. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii ummanni keenya qabu biyyi keenya qabdu kan inni ittiin hiikamuu danda'u isin warra barateen waan ta'eef isin abdii biyyaati, abdii sabaati. Kanaaf irra deebi'ee ammas baga barattanii, baga gammannee, baga gammaddanii congratulations isiniin jechuun barbaada. Dipaartimentii waliigalaa qabxii 4+21 fiduudhaan hunda waancaa kana kaasee jira. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Fuula dura hawaasa koo ogummaan asirraa fudhadheen beekamtiin asirraa argadheen hawaasa koof biyya koof tajaajiluudhaaf qophiidhaan jedha. Ijoollee waraana booddee barataa dhufanii fi warra ammas barachaa jiran kan ganaa baratu jiraniif wanni danda'amu tokko hojiin hojjannaan wanti milkoofne jiru cimanii hojjannaan kanaa miti kana bira darbuun hin danda'ama. Baay'ee akka isaan hojjetaniin barbaada. Business administration immoo kunoo digirii lammaffaa koo baradhe kana gidduutti chaalenjiin baay'een jira. Ani haadha ijoolleedha, haadha maatiidha. Kanarratti nan hojjedha garuu koomitmentii guddaadhaan gaaf tokko kilaasii hafeen beeku murteeffadhee man baradhee Waaqayyoof haa galatu carraa kanaafis immoo gaheera. Hin ulfaata garuu immoo hin ulfaata jedhanii duubatti hafuunis immoo gaarummaa hin qabu. Ani dubartii kan hin ta'e gatiin ta'eef nan danda'a bakka maali maatii guddisuunu homni hundumtisaayyuu digriidha, hundumtisaayyuu maastarsiidha. Garuu immoo namni yoo barumsaatiin deeggarame hancaalu biyyaafis ta'e maatiisaafis batalee ijoollee koo fakkeenya gaariidhaan barachuu kootti ijoolleen koo waan baay'ee narraa baru fakkeenya gaariidha. Anaanis hordofanii amma xuruu deemaa jiru ijoolleen koo Waaqayyoof haa galatu malee chaalenjii qaba. Gammachuu guddaan natti dhagahame. Gammachuu koo akka itti ibsadhu hin qabu. Haala gaariin gammadeen jira. Hawaasa koo immoo eebbifamee ba'ee bira dhaabbachuun barbaada. Barnoota koo haala gaariidhaan barannee tiitooriyaalii garaagaraa nu waamanii barumsa kana sirriitti muuxannoo gahaadhaan baanee irrachuudha. Biizinesi maayyoon jedhanii eebbifamee akkuma ilaaltu ani nama qaama deemaadha. Kunoo yeroo guyyaa irraa kana gammachuu koo eebba koo ibsachuudhaaf asitti argamee jira. Maaliif rakkoon hawaasummaa baay'een jira. Sooshaaliin hawaasummaan wantoota tokko haalli faayinaansii baay'ee nama rakkisa. Chaalenjii kana hundaa keessatti barsoota koo baay'een isin galateeffadhaan isin jedha. Baay'ee itti hojjechuudhaaf hawaasa kootti tajaajiluudhaaf kanumaan maqaa dhaachuudhaaf illee kanuma giddu galeessa godhachuudhaan mootummaan illee warroota akka keenya xinnoo disaabilitii yookaan qaama namtoota ta'an illee iddoo nuu kennuudha. Itti hojjenna dhugaa dubbachuudhaaf akka qottanii wanta kanaan milkaa'ee waaqeen gargaarinnaan uummata koo gargaaruudhaaf duubatti hin jiru jira yommuu ta'u. Isaa qabadhuuti jabeessi. Dirree gooticha keenya atis yaa Riifti Vaalii waan hundumaa nuuf caali. Nama irraa bade fuutee namatti maktee beekaaf ogeessa goota doofummaa isaarraa haqxee baatirii addunyaa kan fuuldura keenya Riifti Vaalii guca dhabsituu jireenya.